Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya bakkuma jirtan maratti sinagoo jechaa oduu kana isinitti himu anu marsabaati. Jalqaba oduu teenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawa ganda Uranee Salaamaa keessatti mootummaan bilxiginnaa aanichaa mana dubartoota miskiina lamaa gubuu jiraattonni naannawa sanii madda nageenyatti himan. Guyyaa har'aa aanaa Dawwee Harawa ganda Uranee Salaamaa gootii Kataaroo keessatti mana dubartoota miskiina lamaa ergama mootummaa PP aanichaatiin guutummaan guututti gubateera. Namoota manni jalaa gubate keessaa maqaan kan armaan gadiiti. Lubaabaa Muhammad Ahmuu Aanshaa Alii kan jedhaman yoo ta'u, dubartoonni ji'a hedduu hidhaa keessatti gidirfamaa turan har'a sababa tokko malee manni isaanii gubachuu maddi nageenyaa odeeffatee jira. Odumatti aanu manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa hidhamtoota siyaasaa Oromoo 8 irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa adoolessa 26 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti oolen himatamtoota galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa himatamtoota 8 irratti murtii adabbii waggaa 6 hanga 6 fi walakkaa itti murteessuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayee Mokonnon Toleeraa OMN itti himaniiru. Manni murtichaa kanaan dura himannoo shororkeessummaa abbaan alangaa isaanitti baneef osoo murtee hin laatin dura himatamtoonni faccisaa akka dhiyeeffataniif ajajuus keeyyatni abbaan murtii ittiin adabuuf ibsee ture faccisa dhiyeessuuf barbaachisaa waan hin taaneef mormii afaaniif qofa of qopheessanii akka turan Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen himaniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa beellama guyyaa har'aa irratti keeyyata duraan ibsee ture dogongora jechuudhaan keeyyata waggaa 10 hanga 18 nama adabsiisuun akka murtii kennuuf qophaa'e dhaddacha irratti ifoomsutu himame. Bu'uuruma ibsa keeyyata kanaanis manni murtichaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti adabbii dabarsuusaa kan himan Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen himatamtoota kanneen keessaa namoota 3 irratti adabbii waggaa 6 namoota 5 irratti adabbii waggaa 6 fi ji'a 6 dabarsee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo murtiin adabbii hidhaa itti darbe kunniinis himatamaa 3ffaa, 4ffaa, 6ffaa kan ta'an Toleeraa Daagaa, Lallisaa Fiqaaduu fi Daawwitaa Muluu yoo ta'an hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti adabbii hidhaa waggaa 6 itti murteessee jira. Himatamaa 11ffaa, 13ffaa, 14ffaa, 16ffaa fi 17ffaa kan ta'an Abdii Dhaabaa, Malkaa Wirtuu, Amaanu'eel Beekataa, Biqilaa Garbaa fi Gadaa Roobaa ammoo adabbii hidhaa waggaa 6 irratti dabarsuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tasfaayeen himaniiru. Galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himatamanii kan turan himatamtoota 20 yoo ta'an isaan keessaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa beellama yeroo darbee irratti bilisa jedhamanis yeroo ammaa kana bakki isaan itti hidhamanii jiran beekamu jedhame. Jiramuun bosona godina Gujii aanaa Addollee Reeddee ganda Billuu zoonii Harruu Fooraa garee Qooqatti humni waraanaa murna PP qubsuma waboo dhabamsiifna jechuun bosona ciruun balleessaa jiraachuu miidiyaa hawaasaa irratti walfalmii fi namoota waan kana hojjetan ammaruun itti fufee jira. Murni PP Oromiyaa keessatti ummataan jibbamte qabsoon ummataas dagaagee yeroo ammaa bakkoota hedduutti caasaalee murna PP diigamee kan badaa jiruu fi bakkoota hedduutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun nageenyi lammiilee Oromiyaa gooticha gaachana sabaa waraana bilisummaa Oromoon eeggamaa jira. Oromiyaan ilmaan ishee warra haqaaf dhaabbatuun buluu eegaluu isheetti murni shiftaa PP kan mufate adoolessa 30 bara 2020 takka halkan keessaa godina Gujii aanaa Adolaa Reeddee ganda Billuu zoonii Harruu Fooraa garee Qooqatti humni waraana murna PP bakka qubannaa waboo dhabamsiifna jechuun bosona ciruun balleessuun namoota hedduu dallansiisee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kana fakkaata. Oduuleen biyya alaarraa arganne akka itti aanutti dhiyaata. Oduu biyya alaatiin atileetiin dhalootaan Itoophiyaa sabaan Oromoo yeroo ammaa Neezerlaandiif fiigaa jirtu Siifan Hasan meetira 5,000 meedaaliyaa warqii injifatte. Dorgommii atileetota Oromoo eegamaa irratti gudaf
Saggaayee sadaffaa bahuun meedaaliyaa yoo argattu atileetiin Keeniyaa Helen Obiroo lammaffaa baate. Atileetiin Siifan Olompikii baranaa irratti dorgommii 3 fiigaa kan jirtu yoo ta'u isaan keessaa tokko dorgommii har'a warqee itti gonfattedha. Meedaaliyaan kunis isheef meedaaliyaa Olompikii jalqabaati. Buna malee gonkumaa shaampiyoonii tahuu hin danda'u Siifan Hasan. Siifan guyyoota 3 keessatti fageenya giddu galeessaa fi dheeraa yeroo 6 fiiguuf jetti. Siifan fiigicha gulaallii meetira 1500 irratti har'a ganama yoo fiigdu kuftee kaatee turte. Yeroo san sadarkaa 11ffaa irraa ka'uun tokkoffaan xumurte. Amanuu hin dandeenye yeroon fiigee ture waan ajaa'ibaa ture. Yeroon kufee utaalee ka'u anniisaa baay'ee akka fayyadamaa jiru natti dhaga'ama. Miirri miila koo irraa natti dhaga'amu amanuu hin dandeenye. Anniisaan koo waan dhumate natti fakkaatee ture jette. Baay'een dadhabeera buna malee tasuma shaampiyoonii ta'uu hin danda'u ture. Kaafeen hundi barbaade. Siifan erga Olompikii Beejingii Xurunesh Dibaabaa meetira 5,000 fi meetira 10,000 warqee injifattee dubartii lammaffaa fageenyichaan Olompikii tokko irratti injifatte tahuuf dorgomaa jirti. Siifan erga 2002 Siidanitti atileetii Roomaaniyaa Gabraa'eel Saabaa meetira 5,000 warqee injifattee as atileetii jalqaba lammii Itoophiyaa yookaan Keeniyaa hin taane fageenyichaan mo'attee taate. Atileetiin Keeniyaa yeroo lama shaampiyoonaa turte Helen Obiroo lammaffaa yoo baatu daqiiqaa 14 fi sekondii 38 fi maayikiroo sekondii 36tti galte. Walitti bu'iinsi Jibuutii keessatti uumameen ilmaan Oromoo miidhamaa jiru. Jibuutii keessatti fincilli gosa Affaarii fi Sumaalee irratti kaaseen fincilli daran babal'ataa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Lolli kun magaalaalee garaagaraa keessatti kan ka'e yoo ta'u lola kana jidduutti ilmaan Oromoo mootummaa biyyattiitiin akka malee miidhamaa jiraachuu maddi keenya kun nuuf hime. Namoonni hanga ammaatti qabatamaan rasaasaan rukutaman 3 yoo ta'an 2 saba Oromoo tokko immoo saba Amaaraa tahuu mirkaneeffannee jirra. Magaalaalee jarri kun 3 itti rukutaman kan sabaan Amaaraa Duus bakka jedhamu yoo ta'u kan sabaan Oromoo Gadaa bakka jedhamutti rukutaman. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana akka of eeggannoo godhu ergaan darbaa jira. Godaantota 700 ol qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti bararaman. Godaantota 700 ol qarqara galaana Meeditiraaniyaanii naannoo Maaltaa fi Liibiyaatti dooniidhaan bararamaniiru. Namoonni 400 bidiruu galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruu turte irraa kan bararaman yoo ta'u 100 immoo qarqara galaana Malaalitti bararaman. Bidiruuwwan biroo 4 godaantota baatanis akkasumas bararamaniiru. Godaantonni baay'een isaanii Awurooppaa gahuuf Liibiyaa irraa kan kaan yoo ta'u Xaaliyaan fageenya kiiloomeetira 300 argamtu gahuuf kan abdatan deemanidha. Imala biyyoota Awurooppaa gahuuf godhamu keessaa namoonni 900 ol du'aniiru. Eegaa daawwattoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahe ture an Alii Hassanii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaan kan nu faana ture Muhee Callaa. Haga odeeffannoo guyyaa boruutiin walitti deebinutti nagahaan tura.